Hi, kun kutaa arfaffaa kutaa sadaffaa ta'anii dhufedha. Piraaktikaalii isaa jechuudha. Namoonni kutaa sadaffaa hin daawwanne dura isa daawwadhaatii as deebi'aa. Maaliif tiyoreetikaalii isaallee achirratti dubbanne waan ta'eef amma xiqqoo konfiis gochuu dandeessu. Waan achirratti dubbanne immoo deebi'ee waan hin dubbanneef jechuudha. So amma appilikeeshinii xiqqoo hojjennaa waama intarfeesii xiqqoo jechuudha. Intarfees diizaayinii. Sana gochuuf jalqaba Android Studio kompiitara keessanirraa yoo qabaattan bifa akkasii argitu. Gamanaa moobaayil appilikeeshinii virchuwal moobaayilii bakka itti banattanidha. Asirraa faayila piroojeektii haaraa yookaan appilikeeshinii haaraa uumuu yeroo feetan asirra seentu faayil niiw jettanii niiw piroojeekt isa duraa qabdu ta'an immoo asirraa impoort gootanii itti fufuu dandeessu. Amma haaraa kireet goona waan ta'eef niiw piroojeektiin jedha. San booda appilikeeshinii keessanii fi maqaa laattu. So appilikeeshinii kanaa fi maqaa kennini dabarraan. Fakkeenya jedha. So fakkeenya jedha asirraa yoo moobaayilii irratti fe'ame maqaan isaa fakkeenya jedha jechuudha. Kaampaanii kun Play Store irratti yoo build gochuuf jettanidha. So ammaaf nu barbaachisu then direct next jenna. San booda asirraa Android application developmentiin moobaayilii yookaan taabileetii qofa miti. Cable TVdhaaf yookaan televezyiinii warra appiin irratti fe'amuu danda'u, geemiin irratti fe'amuu danda'uudhaaf illee dalaguun ni danda'ama yookaan sa'aatii warra moodernii ta'aniidhaaf ni danda'ama. Ammaaf garuu nuti kan taargeet goonu moobaayiliidhaa fi taabileetii waan ta'eef asiin kana filanna. Asirraa API versionii isaa filachuu dandeenya. Moobaayilii warra durii yoo fayyadamtan taatan ol buttanii asiin maarshmaalloo irraa eegaluu dandeessu garuu amma by default isuma kana fayyadamnee itti fufuu dandeenya. Lollipop yookaan isa kana jechuudha. So ammaaf KitKat yoo fayyadamne itti fufna. Next jenna. Then next erga inniiti Android Studio ofii isaatiin of keessaa fireemii hedduu qaba. Akka nu gargaaruuf jedhamee kan dizaayin ta'e inni kaan maappii qaba, inni kaan bifa akkasii qaba, inni kaan sticky note akkasii qaba. Garuu ammaaf nun empty marraa eegallaan empty activity isa jedhu. So empty filadhe achumaan appilikeeshinii moobaayilii hojjechuun bakka guddaa lama qaba jenneera. Inni jalqabaa dizaayinii hojjechuudha. Kanaafuu dizaayinii neemiin layout neemii isaa jechuudha interfeesii isaa. Maqaa kanaa jechuudha wanni maqaa hin qabne hin jiru. Bataniidhaaf maqaa baafnaa. Bakka itti barreessaniif maqaa baafnaa. Wanna hundumaaf maqaa kennuu qabnaa jechuudha. Kanaan achi ajajuu fi kontirool gochuu hin dandeenyu waan ta'eef akkuma namaaf maqaan bahu jechuudha. So finish jenna asirraa. Achi xiqqoo sekendii muraasa fudhattee amma isheen fixutti eeguudha. Wanna nun ajajne kana hojjetaa jira waan ta'eef. Yeroo fixu faayila lama automaatikaalii kireet nu godha ofiisaan. Amma sitti obsine eeguudha. So amma automaatikaalii ofiisaan faayila lama kireet nu godheen akkuma jalqaba dubbanne inni tokko dizaayinii inni tokko jaavaa koodii isaati. Maaliin adda baafnaa? Inni kun doot jaavaadha. Koodii yeroo dalannu asidha jaavaa koodii. Yeroo batanii kana namni tokko gara sana deema. Yeroo inni browse jedhu kana godhe. Yeroo inni daawunloodii tokko daawunlood godhe isa jedhu asitti ajajnaa jechuudha. Intu barreessa. Kun namatti mul'atu namni hin argu. Namni sooftiweerii fayyadamu dizaayinii qofa arga wanna fuulduraa mul'atu. Wanna fuulduraa mul'atu immoo asirraan dizaayin goona. Activity main.xml jedhu. Koodii isaa asitti katabnaan as keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma dizaayinii namaa default wanna tokko hin qabu namaa kun asirra hello world ishee jettu qofatu mul'atti asirraa. Bakkeedhaan kan mul'ataa jirtu jechuudha. So nuti immoo maal goona asiitii ishee gidduu kanaan balleessina ammaaf hin fayyadamnu waan ta'eef. Duwwaam akka inni ta'uuf jechuukooti. So kanaan nan guddisa akka inni isinitti mul'atuufi. So amma wanni takka iyyuu hin jiru moobaayiliin keenya duwwaadha. Fakkeenya ishee jettu appilikeeshiniitti qofatu jira. So asirratti amma waa buufuuf naan batanii faa daddaballee ilaalame. So kana gochuu dura maal goona? Linearly arrange goona. Raangadii dalga naquudhaaf barbaanne yoo ta'e fakkeenyaaf ammani asirra batanii kaa'uun barbaada. Itti aansee immoo boolla namitti waa lakkoofsa wayii barreessu. Itti aansee immoo boolla lafaa namitti maqaasaa galchuu gochuun barbaada. So sana gochuu fi dura maal goona? Asii gadamma yeroo arrange goonu vertikaalidhani. Kanaafuu maal nu barbaachisa? Linearly arrange wanna goonuu fi linear layout create goona jechuudha. Akkas goona. Taagiin XML hundumtuu mallattoo kanaan eegaltiin. Kana xunne linear layout inni katamu. So isa booda
layout sanaa fi height isaa fi width isaa ibsinaaf. Asii fakkeenyaaf wrap content na wrap content jechuun ofuma isaan guguddachaa isa deemu jechuudha. Isatu immoo filatamaa fakkeenyaaf amma isa kanaafis wrap content dabalataan as keessatti wanna nuun dabalataan daballu as keessa dhufne jira banamtuu mashee keessatti orientation ishee itti muqamna wanti nuun amma karoora keenya irraan gadee sii gadi naquudha wanna ta'eef orientation isaa vertical jennas geessa vertical amma wanna nutti mul'atu jiru wanni keessa naqame waan nan jirreef duwwaadha yeroo itti galu qofa guddachaa deeman so asiin dhufnee tammagaa eegaluu dandeenyas gidduutti jira layout keenya gidduutti asitti baname asii amma asitti interface design gochuu deemna jechuudha. So jalqaba maalan jedhe batanii uumannaa inni irrani akka fedha keessaniiti dizaayinii keessanii isin hojjeta kanaafuu batanii hojjechuuf isa ammas kana bannaa saboota batan jennee barreessinaa kaapitaaliidhaan eegaluu qabdu keessansiitiif waan ta'eef kanaafuu bataniin keenya amma dheerachuu qabu ofuma amma odduu nu jalaa qabatu yookaan dura isinitti agarsiisa mee wrap jalqaba wrap content jedhaan height isaas wrap content jedheen dudda isaa irratti wanni nama dhamma kana hojjedhee fixeni design inni yoo ilaalle batanii duwwaa barreeffaman qabne nuu dhufee jira asirra wanna tokko hin qabu kanaafuu dudda isaa irratti barreeffame click yookaan submit jedhu akka inni dhufu yoo barbaanne cuqaasisa jedhu yoo itti dabaluuf inni jechuudha asirra text isaa irratti barreessinaan android text endaan warri kun amala isaaniiti amala isaa define godhaa irra manuun tokko dheerina isaa himne dalga isaa fi raawulee isaa himne dudda isaa irratti immoo maal barreessine cuqaasisa jedhu amma fakkeenyaaf so design itti dhufne amma dudda isaa irra maal jedha cuqaas jedha jechuudha kan amma namni argu waan dudda isaa jalaru kanadha jechuudha programmerii waan inni hojjetu isa kanadha koodii isaa kanatti design godha namni asirraa sirba malee isa dudda isaa duuba jiru hin beeku jechuudha cuqaas amma immoo maaltu nuuf maqaa kennuuf immoo qabna id lecture 3 irratti akkuma dubbanne maqaa unique ta'e kenninaaf id maqaa sama fakkeenyaa fi btn button cuqaasi maqaa barbaadan itti baasuu dandeessu booda garuu yeroo jaawaa barreessitan yaadachuu qabdu asirratti mul'atu amma kun dudda duubaan maqaa isaa koodiidhaaf fayyadamnu waan ta'eef kan irra keessaa mul'atu isa kamidha isa cuqaasi yookaan text property jedhu dabalataan ammoo ittaansinee bakka lafa namitti lakkoofsa barreessu wayi iddoo kanatti uumuu barbaanna sama maal goona ni maal jedhama edit text jedhama ni batanii miti so edit text jedhu sama edit text saafis dalgeen isaa hammam wrap content dheerinni isaa wrap content akkasuma dabalataani ituu isheen kun hin cufamee ala baatanii barreessuu hin dandeessan keessa galuu qabdu asitti banamte asitti cufamte kun seera HTML taagiidha akkuma namni ingiliffa barreessu sentensiin tokko mallattoo ittiin dhuman yookaan mallattoo gaaffii yookaan mallattoo tuqaa ta'uu qabani kan programmingii XML immoo mallattoo ishee kanadha jechuudha ishee kanaan cufna yeroo bannu kanaan jalqabna ishee kanarra guddaa yeroo cufamu kanaan cufna jechuudha kanaaf amma amala ishee kanaa imaa irra waan ta'eef keessa seenuu qabna as keessa seenne ID kenninaaf isa kanaaf ID'n kee maalidha ID kenninaaf fakkeenyaaf edit text waan yoo ta'e et enne maqaa biraa lakkoofsa jechuu dandeenya amma uummanni garuu duwwaa wanna ta'e waan arginu hin jiru bakka ishee qofatu mul'ata waan ta'e garuu namni yoo bakka kana tuqe booda lakkoofsi akka inni dhufuuf koonaaf jechuudha kanaaf immoo isaaf maal goona namni yeroo boolla sana irratti dhaqee tuqu asirratti yeroo inni tuqu akka inni lakkoofsa qofa fiduuf gochuu dandeenya garuu isa isinitti agarsiisuu dura mee isuma hojjenne kana moobaayilii irratti yoo feene maal akka inni fakkaatu haa ilaallu application hojjenne jechuudha ammayyuu so jalqabas tufnaa raan jenna application app isheen jettu jirtini kanaaf koodii kana gara APK-tti jijjiirti gara machine language maashiniitti jijjiirti jechuudha so simulation barna asirraati kun isa duraan jirudha amma miti namaan dhumne kun hoogganaa process ta'aa jira mobile virtual isa fe'ame turedha kun so yoo sirrii ta'e ni bana argitanii mobile irratti yoo caalame application keenya kana fakkaataa jechuudha
Kun moobaayilii sirrii virtuaalii kan Android Studio hunda ofirraa qabudha. Simulate godhee amala moobaayilii hunda isaa asirraa fayyadamuu dandeenya. Appilikeeshinii immoo hojjennee finnu. Paawaroo ofii qabaa asirraa cufuu dandeenya. Sagalee roteeshinii kaameraa kaasuu dandeenya kan maanii simuleeshinii wanna ta'eefi asirratti erga hojjennee finneeti gaafa wanna hundumtuu nu hojjetee dhuusuma dhugaasaa fuunee moobaayilii isa sirriitti irratti dabarsinaa jechuudha. Erga shuurii taanii. Kanaaf moobaayilii qabaachuun dirqama nu barbaachisu asirra PC irratti hojjenna wanna ta'eef jechuudha. So boksiin kun ammas yoo xunne maal jenne edit text jenneerani waan barbaade namni gachuu danda'a. Garuu maal fide jalqaba qubee fide kanaafuu qubee akka inni hin finne lakkoofsa akka inni nuuf fidu gochuu dandeenya jalqaba irratti. So akkas gochuuf maal goona as keessa edit text keessa seennee asitti input type isaa hima. Nuti kan barbaannu maalidha nambarii qofani nambar jennee barreessinaa jechuudha asirra. So saboota diizaayinii isaas kun asirratti jijjiiramin jiru. Keessa isheetti jalqabuma yeroo dhuftu 0 baattattee akka isheen dhuftu gochuu barbaanne Android text 0 gochuu dandeenya kanatti. 0.0 akkuma kaalkuleetii yeroo bannu 0 itti dhuftini akka sana gochuu dandeenya. Kanaafuu moobaayilii irratti yoo fe'ame maal fakkaata isa jedhu isa kanas ilaaluu dandeenya. Dhuftanii run asii ni eenna jechuudha. Moobaayilii irratti amma inni fe'amutti amma fe'amaa jiran. Argitanii duwwaa hidhee dhufa amma asii yoon kana tuqee argitanii lakkoofsa qofa fideemu. Akkuma kontaaktii namni hojjetu input type ishee kana dhalaa kan jijjiirama fidde. Input type kana number jennaan number. Text jennaan text barreeffama A up to Z nuu fida jechuudha. Irraa jalaan isinii galaa deema. Kanaafuu controlii hunduma yeroo define kun warri kun annas keetti gadi naqe kun maalidha? Amala isaanii itti dheerina isaa, hojjaa isaa, wanna dudda isaa irratti barreeffamu, maqaa isaa himuu qabna jechuudha. Akkasuma space illee uumuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma warri kun walitti maxxanee dhufanii moobaayilii irraa hamaan bareedu gaappiin gidduun isaan jiru. Space gidduu isaatti uumuu dandeenya. Margin jechuudha. So asirratti dhufnee keessa isaas inni kun margin asii ol space akka inni margin top inni ammam asiqu isa batanii irraa ammam akka inni siqu himuu dandeenya. 20 point yoon jedhee amma steepii 10 gadi siqaa jechuudha. Argitanii amma gaappiin uumame. Asii gadi irraa siqee spacing gidduutti uumame jechuudha. So amma raanii yeroo goonu irra deemnee gara APK'tti yoo jirru mee haa ilaallu waliin wanni inni fakkaatu. Yaa amma gaappiin uumame jechuudha. Kun lakkoofsa muunuu fida asirratti. Kood waan na feene gochuu dandeenya. Isa dhuma wanna biraa tokko taa dabalume. Text view kan barreeffamu qofa baatu. So isa immoo akkas goonee text view jenna maqaasaa. Isaafis akkuma warra kaanii dheerinaaf intinii isaa himuu qabna. Wrap content dudda isaa irratti immoo maal barreessina? Dudda isaa irratti kan nuun barreessinu text property isaatiin kan mul'atu nanna isaa irraa jechuudha. Wanni nanna irraa mul'atu hundi isaa text property isaatiiti. Kutaa okay, mee barreeffamicha nan waan barbaanne barreessuu dandeenya. So kutaa arfaffaan himna training kun kutaa arfaffaa as jedhu. Dudda isaa irratti akka inni baatee dhufuuf kutaa arfaffaa. Kunis amma isa kanatti baay'ee waan siqee fi space gidduutti uumna. So maal gochuu qabna jedhee jalqaba. Margin top ennani. Margin top isa gaashumaan gad akka inni siqu yoo barbaanne lakkoofsa isaa guddisuudha. Point. So amma baay'ee siqee dhufee jechuudha. Size isaa akka inni gaashaa guddatee mul'atus gochuu dandeenya. Size properties text size jedhu asirratti 20 pixel gochuu dandeenya. Ni xiqqaatti kan so let's make it 100. Sure. Yeah, amma baay'ee mul'ata asirra. So let's go. Run goonee haa ilaallu mami. Wait. Yep, amma kanatti nu dhufecha kutaa. Inni kun editing ta'u maaliif edit text and edit file goonee asirra. Text view jennaan edit isa ta'u miti. Edit text jennaan isa edit ta'udha lafa namni itti lakkoofsa galchu yookaan waa galchu. Batanii taanaan isa click qabu. Amma kanaaf Java code kan barbaachisu jechuudha. So isa yeroo aanutti ilaalla. Ammaaf garuu hundi keessanii jechuudha. Akka hojii maneetti linkii ani isinii kanaa gaditti ani isinii kennu ilaaltanii achirraa seera kana dubbisuu qabdu.
hundi isaanii amala wal fakkaatu qabu. Ni bannaa ni cufna, ni bannaa ni cufna laala asirraa wanna wal fakkaatu. Shamaddaduu nama barbaachisu konseptii isaati malee. Ofii isaan isin gargaaree barreessa waan ta'eef. So batanii taanaan heeyitii qabaachuu qabaa, wiidizii qabaachuu qabaa, wanna isarratti barreeffamu jiraachuu qabaa, dugda isaa irratti jiru kanaachi adii ta'a. Fakkeenyaaf text property kana sachuu kaase yoon as keessaa balleesse amma batanii sun maal ta'e duwwaa ta'e. Kanaafuu text property yoon deebise immoo dugda isaa irra cuqaase kan jedhu jira jechuudha. So property isaaniiti kun amala isaanii himuu qabna jechuudha seeraan. ID'n isaa maalidha? Type'n isaa maalidha? Dabalataan bataniidhaaf kan hundarraa adda godhu on click yoo namni click godhe maqaa isaa asii kennuufii qabna jechuudha. Button click isa jedhu. So booda yeroo jaavaa koodii waamnu bataniin kun click yeroo ta'u kana godhi isa jedhu nuti ibsaa jechuudha. Kanaaf irraa jalaan xixiqqeessee yoon dubbadhe malee tokkichumaan diteelitti yoo seenne waan confuse isin godhuufi mee waa mana arra hojjedhe kanarratti hundaatii waa hojjedhaati yoona duukaa bu'aa jirtu ta'e mee screenshotii godhaati wanna yaaltan sana naa erguu yaalaa bifa meeseejiitiin amma akkasin duukaa na hordofaa jirtan ilaalaa wanna isin dogoggortanis isinitti nima wanna ta'eef barreessaa hiriyoota keessaniifis share godhaa kutaattaa nutti interfeesii biraa jijjiirre dizaayin goonaa isa booda jaabaadhaan akkamitti kanarii jijjiiruu batanii meeseejii erguu wanna kanaaf kana fakkaatan waliin ilaalla ammasitti nagaan naa turaan isiniin jedha.